Yoo yaa dhaggeeffattoonni keenyaaf daawwattoonni keenya isotuber kun isotuberidha guyyaa irraa opacity keyframe fi akkasumas crop effect Adobe Premiere Pro irratti haala kamiin fayyadamnuu fi haala kamiin akka edit gochuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Hamma dhumaatti subscribe, share, like, comment gochuun na waliin turan affeerraa kooti gara video keenyaatti. Jalqaba Adobe Premiere Pro keenya erga banannee video irratti hojjechuu barbaanne import godhannaa jechuudha. So ani video irratti hojjechuu barbaade kanadha. Drag and drop fayyadama. Sanii booda asin fidadha timeline korran kaawwadha. So jalqaba opacity fayyadamna jechuudha. Opacity fayyadamuudhaan maal gochuu dandeenya? Fade in godhee akka galuu fi fade out godhee akka ba'u gochuu dandeenya. Amma fakkeenyaaf kun amma fade waa tokko hin qabu zimmi jedhee jalqaba jechuudha. Kanaaf iyyuu gurraachee jalqabee gurraachee akka dhumu yoo barbaanne as dhufneeti maal goona? Opacity kunoodha. Asumarraan keyframe isinitti himaa jechuudha. Keyframe jechuun ishee kana jechuudha. Iddoo wanti kun hundi jirtu keyframe jira jechuudha. Maal jechuun keyframe jechuun wanta tokkodhaaf yeroo inni itti socho'u laachuu jechuudha. So maal godha opacity kana amma maal goona akka inni motion yookaan movement bifa motion qabuudhaan videoon kun jalqabu nu gargaara jechuudha. Gochuu goona jechuudha amma. So maal goona jalqaba 0 irra kaawwannee maal goona opacity keenya opacity keenya maal goona keyframe keenya hidhannaa jechuudha. Opacity keenya 0 irra godhannee. So amma naannoo kana gahutti maal goona naannoo kana tun taane hamma naannoo kana gahutti naannoo kana gaafa gahu akkan ifu yoo barbaade akkas godheeni saniin booda amma maal godheen jira keyframe hidheen jira jechuudha. Gaafa galu videoon ammaa kun akkatti naa galaa jechuudha. Suuta jedhee akkatti naa galaa jechuudha. Fade in gochaa galaa jechuudha. Akkanuma fade out gochuu yoo barbaaddanis maalidha? Fade out gochuu yoo barbaade as dhufeen ishii kana sin tuqaa jechuudha. Ishii kana maal godha? Bakka jirutti amma addana kana naannoo kana gahutti akka jirutti itti naaf ufeetu saniin booda addana kana gaafa gahu immoo maalidha? 0 gaa kanaa ta'u fade out akkanaa godhu jechuudha. So asitti adeemnu xiqqoo achi siniin buta. So yala amma fade out gochaa jira qassi jedhee jechuudha. Suuta jedhee fade out gochaa jira gurraachaa jira. Haala kana fade in fade out goone fayyadamuuf nu gargaara jechuudha. Video tokko jalqaba isaa dhuma isaa irratti gurraachee akka jalqabuuf gurraachee akka dhumu gochuuf nu gargaara jechuudha. Maaltu opacity karaa biraa jechuudha. Faayidaa baay'ee qaba garuu faayidaan isaa inni tokko isa kanadha jechuudha. Inni lammataa dubatti adeemnu. Inni lammataa immoo maalidha? Crop tool fayyada crop ifama crop effect kana fayyadamna jechuudha. Crop effect kana fudhannee effect keessa galee crop jennee search goone nuuf dhufa ofiisaa. Saniin booda yoo barbaanne gara margaatti akkas kudnee gashuu dandeenya. Isaa booda bukkee kana video kan biraa kaa'uu dandeenya jechuudha. Yoo barbaanne akkasumas irraa gara gadiitti yoo barbaanne mirgaa gara bitaatti jechuudha. Yoo barbaanne immoo jalaa olitti gochuu hin dandeenya jechuudha. Isaa booda keyframe dha kunis asirra qabu jechuudha. Keyframe kuni maal godha? Asirratti motion akka inni gotu nuuf taasisa jechuudha. So amma fakkeenyaaf waan tokko hojjennee haa ilaallu. Maal goona yeroo ammaa kana video namoonni baay'ee keessumaa YouTuberoonni baay'ee maalidha screen isaan irratti title barreessanii title isaaniidha jalatti background fayyadamu. Background maali? Feezeriin isaa baay'ee gadi bu'ee tokko jechuudha. So ilaalla maal goona as dhufna jalqaba as galla sanii booda background filannaa jechuudha. Kalarii akkamii akka barbaannu. So ani kalarii halluu akkanaa barbaade. Halluun kun nagaa. So halluu kana fuudheen asirra kaawwadhaa jechuudha.
halluu kana fuudheen kaa'een jira. Saniin booda maalin godha? As dhufeeni crop toolii koo fuudheen halluu kana irra kaawwadhaa jechuudha. Sanaan booda control feet keessa galee maal godha? Yaw yoon barbaade kana achitti akka inni barreeffamni naa galu gochuu nan danda'a. Yoon barbaade immoo akkasiin. So ani amma kan hin barbaadu haala kanaan akka naa galuufidha. Haala kanaanidha. So maalin godha? As dhufeeni feezarii isaa nan dabalaa jechuudha. Feezarii isaa dabaluudhaan fayyadamuu nan danda'a jechuudha. እና feezarii isaa haala kana godheen maal gochuu danda'a? As dhufee opacity xiqqoo hirrifachuu nan danda'a jechuudha. So isti amma ilaallu kana irratti fayyadamuu nan danda'a jechuudha barreeffama koo. feezarii isaa amma saqeen qannasadha. haala kanaan kuno yeroo baay'ee haala kanaan fayyadamu namoonni baay'ee jechuudha. So kana irratti maal gochuun barbaade? Amma mooshinii uumayyuu hin qabu jechuudha. Xiqqoo akkasiin buta. Keyframe koo booda irratti ni adda waan ta'eef jechuudha. So kana irratti mooshinii maal godheen gashadha? Asin dhufa. Akkana mire. So maalin godha? As dhufeeni akkasin godha. Sanii booda as gaafa gahummoo yaw akka inni ol naaf bahuun godha jechuudha. Amma mooshinii naaf dhumee jira jechuudha. Speed isaa xiqqoo dabalachuun qaba jechuudha. Speed isaa yaw akkas godheen ammas speed isaa xiqqoo maaliif dafee galee dafee akka inni bahu jechuudha. Ammas xiqqoo kuno amma ta'ee jira jechuudha. So haa ilaallu haa kanaan jechuudha kan inni galu. So garuu addana kanatti maalidha? Opacity isaa too qannasannee yookaan hir'ifannee gaariidha. Maaliif amma baggi jedhee magaalaa jira malee takkaatti intin jechaa hin jiru jechuudha. So yaw hamma dandeenye akka nuuf fayyadutti fayyadamuu hin dandeenya. I hope bargit jechuudha. So jechuudha. Suuta jedhee akka inni smooth ta'uu fudhamu as gooneetu maal goona easy goona jechuudha. Easy goona saniin booda kuno haala kanaan gala. Sanii booda addana kana gaafa gahe immoo maal goona barreeffamni akka nuuf dhufu barbaanne taayitilii wayii tokko jechuudha. So as dhufneeti maal goona happy family. So haala kanaan dhufneeti maal goona ifama haaluma kanaan
kana taayitilii amma barreesse yookaan barreeffama barreesse kana fuudheen addana kana kaawwadhaa jechuudha. So kana maalin godha opacity isaa asitti 100 godheen gaafa ka'ummoo 0 godha jechuudha. Amma ilaallu iqooshee opacity isaa sirrii miti. So asitti akkas gochuudhaan opacity ni adda. Sanii booda as erga ga'ee immoo opacity isaa kanarra haa ga'u. Wada takkasaasa'u jechuudha. So isti amma ilaallu haala kana fayyadamuu hin dandeenya jechuudha. Ani perfect godheen hojjechaa jira osoo hin taane yaadni isaa akkasii galuufidha malee perfect dha jedhee hojjechaa hin jiru jechuudha. Garuu yaadni isaas ni galeennaan viidiyoo keessan irratti akka isiniif ta'utti hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Gama biraatiin immoo maal akkamitti hojjechuu dandeenya isinitti fakkaate kanuma sirreessuudhaan maal goona amma haala kana jiruutiin maal goona akkasirra yookaan no harka mirgaara bitaatti yoo ta'e nuuf wayyaa. Haala kanaanis asirratti barreeffama keenya kaawwachuudhaan ani booda hawaasufne maal goona karaa jiraanis sirreessuu dandeenya. Garuu asirra dhufne as keewwanne barreeffama kabiraa immoo Joon Juliyaa sanii booda xiqqoo haala kanaan sanii booda kana mooshinii itti gashuudha. Ambiraan qabu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Akkas goona. So addana kanatti isa kana fuune as goone as gaafa ga'u immoo akkas akka ta'uun barbaade sanii booda isa kanarra fideen crop tool koraa wadheera sanii booda so ifama addana kanatti 0 anni ta'uu qabu. Okay, addana kanatti immoo zoom gochuudhaan asitti immoo dhibba godhannaa jechuudha. So amma ilaallu meesti akkanitti deemaa jiru agartaniimi. Haala kanaan deemuu hin qabu. So fixnatiinsaa baay'ee dafee galuu qaba jechuudha. Maal goona haasofneeti so ammas
amma haa ilaallu. Haala kanaan galeeti barreeffamni keenyas haala kanaan nuuf jechuudha. Barreeffamni keenya xiqqoo wanti isaa opacity isaa tokko sirreeffannee gaariidha. Yookaan atoo daballee fi yookaan opacity haaraa hidhanna. Maal goona? Akka inni gajjallaa intini ta'etti dhahan nuti sanaa booda maal goona? Inni kun immoo akka galu jechuudha. So karaa salphaa ufne opacity hidhachuu dandeenya. Garuu asiis maal gochuu dandeenya? Deep black kan jedhamu tokko jira. Innis akka intinitti nu fayyaduu hin danda'a jechuudha. So isti haa ilaallu isti waan ta'u jennee amma ifama. Garuu adanatti waan hubachuu qabdan agartanii waan inni naaf godhe jechuudha. Viidicha cufee banee jechuudha. So isa kanarra maalidha? Opacity masaa hidhachuu nuuf wayyaa jechuudha. Opacity masaa hidhachuu nuuf wayyaa jechuudha. So as ufneeti asitti yaa kana goone as goone sanii booda amma si mul'ata waan na ta'edha. Akkas goone yoo goone ariifidha jedhee yaada. Isti ilaalla walumaan. So libbi jedhe garuu maalidha rakkina maalidha yoo heettanii inni kun immoo opacity kodha walitti baay'een bute. So akkasiin tamachuutti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Booda easy in nuufaa ta'u. Kana wanni kunis smooth godhee akka galuuf nu fayyada jechuudha. Easy nuti goonu jechuudha. So easy haa ilaallu. Haala kanaanii jechuudha. Gabaabumatti garuu yaadni isaas niif gala jedheen abdii nan qaba. Yaadni isaas ni galennaan immoo yeroo keessan irratti seeraan adjust gochuudhaan maal gochuu dandeessu? Viidiyoo keessaniidhaaf haala isin barbaachisaadhaan fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Kalarii barbaaddan asirraanis yoo barbaaddan harka mirgaanis bitaanis karaa olis ta'e karaa gadiinis ta'e akka barbaadanitti yoo barbaaddan viidiyoo isaa guutuu irratti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Crop tooliin Premiere Pro irratti baay'ee hojii guddaa qaba. So haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Keyframe keessan hidhachaa banachaa akkasumas illee opacities haala garaagaraatiin fayyadamuu ni dandeessu. Viidiyoon keenya har'aa kanuma fakkaata. Guyyaa gara biraa viidiyoo gara biraatiin haga walitti deebinutti nagaan turaa deebana.